Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoo Godoo jirtii mammaaksadha. Baqqoo jechuun maal jechuudha? Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoo Godoo jirtii. Mammaaksa kana beekuu hin dandeenye. Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoodha Godoo jirtii. Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoo Godoo jirtii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Dhageessee beektaa? Dhaga'een beeku kana. Baqqoo jechuun maal jechuudha? Baqqoo beeku. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii nageenyi keessan badhaadhaa torban keessan akkam ture. Egaa Araa Kiiloo Deeliin akkuma beellama isaa qabatee gargar baane har'a beellama keenya kabanyee dhufneetii jirra. Oromiyaa keessaa bakka tokko tokkotti naannoofnee afgaaffii namootaaf taasisaatii jirra. Fuula keenya kanaaf namoonni maatii hin taane subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas like, share hiriyoota keessaniif godhaa. Afgaaffii kana wal biraan gaasiniin jenna. Egaa afgaaffiin keenya afoola akkasumas egaa aadaa fi seenaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee wantoota dagatamee wantoota dur ture amma dhaloota ammaa yaadachiisuu irratti hundaa'a. Har'as egaa namootaaf afgaaffii taasisneetii jirra. Turtiin keessan hanga xumura qophii kootiitti na wajjiniin haa ta'u. Hayyaa afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Eshi isinis galatooma. Wal barruu maqaan keenyudha. Seifaa. Seifaa eenyu? Seifaa Hasan. Mee maqaa keenyu si moggaasee gaafattee ni beektaa haadha kee moo abbaa keeti? Abbaa kootu na moggaase. Maaliif akkasii moggaasan sitti manii beeku? Natti nimne. Situ baruun barbaanne moo saanti sitti nimne? Natti nimne anis hin gaafanne. Maaliif hin gaafanne hiikaa maqaa keetii baruun barbaaddu? Akkas ture garuu isaanis akka tasaa natti nimne anis hin gaafanne. Hayyee gara fuulduraatti yaada gaafachuu hin qabdu? Nan gaafadha. Maatii bira hin jiru garuu nan gaafadha. Haa ta'u gaa hiikaa maqaa keenyaa too barree gaariidha jechuun maafan siin jedhe. Eshi galatooma nan gaafadha. Tole mee gita hojii keetii baru? Hojiin qabuyyuu. Hojiin hin jiru? Baran eenyutu hojii qabatteeti? Hojii dhabeeyyiidha baay'een isaa. Tole gamanuma mee hojii carraan hojii yoo jiraate jedhii ergaa dabarfadhume. Beekume. Hin beeku. Tole gaa yoo hojiin argame nuti iyyuu si bilbila. Tole gara gaaffii kootiittan si ceesisaa. Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoo Godoo jirtii jedhu dhageessee beektaa waan kana? Akka hin beeku. Maal jechuusti fakkaata? Jecha afaan Oromooti. Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoodha Godoo jirtii. Neetu si adarbu? Manaa Baqqoo jirtii. Manaa Baqqoo jirtii. Baqqoo Godoo jirtii. Baqqaa Godoo jirtii. Mana xinnoo keessa jirti? Waan akkasii jedhu wooti. Waan akkasii? Beeku. Carraasii kennuu yaaltaa tole. Irra tare. Haafu? Haafu. Tole gargaa kun sitti cu'ee mee otoo aangoo biyya kanarra jiru guyyaa tokkoof sii kennanii maal goota? Gaariidha. Kana barbaadaa turte? Mee aangoo sanatti fayyadamtee maal hojjettee darbuu barbaadda? Ani immoo gara keenya kana beektaa bishaan hin jiru. Guyyaa tokko illee taatu bishaan obaasee uummata kiyya kana akka isaan dhabsuurraa ba'an gochuu fa'aa barbaada. Rakkina bishaanii jirechaadha naannawaa keessa? Naannawaa keenya kana. Kan biraa immoo osoo bulchiisa ta'ee jiraadhe immoo wanni an hojjechuu malu waa baay'eedha. Waa baay'eedha. Akka Oromoottis Oromoon rakkina baay'ee qaba isa sin fureedheetu maal yaada? Guyyaa tokkotti waan amma kana hojjettaa jechaadha. Guyyaa tokkotti miti. Yeroo hundaa miti han guyyaa tokko hin jedhee. Okay, han guyyaa tokko. Guyyaa tokkotti maaltu hojjetama? Maal hojjetamu? Meesuma yeroo hundaa ta'u anaa maal goota silaa? Ta'an koo argatte. Siif moo? Siif uumaati barbaaddu.
Waan barbaadu hundumaa akka taangoo argattu siifan kadhadha. Ishee gara gaaffii kottaa nuttanii si dabarsa. Boru ni argita jennaan edan akkamitti buleen itti ballaan. Ballaa jechuun maal jechuudha? Namni jaan agar. Jecha michoo maal jechuu barbaadeeti? Boru ni argita jennaan edan akkamitti buleen itti ballaan. Ija babaasteedha? Ija babaasteedha? Ija babaastee hibboo miti hibboo si gaafadhu? Ish meeqa ammaa gummaan jette? Boru ni argita jennaan edan akkamitti buleenii jette ballaan ballaatu jedhe. Gammaaksaadha. Edan akkamitti bulte? Tolee mee hibboon si gaafadhaa seera hibboo beektaa? Hin beeku. Maaliif indee hibboo? Isas hin beeku. Sin gaafadha jechuun egaa gaanii hin beektu taanaan baruudha ka. Jechuun sin gaafadhaa yoo wallaalte sin deebisaan. Hibboo. Lafee sin qabdu ija sin dhabdu jedha. Ija sin dhabdu. Lafee sin qabdu ija sin dhabdu. Maali waan? Tafkiidha? Lakki tafkii miti. Sarraa tokko si kennu yaali. Hibboodha. Yoo dhabde egaa waan naa kennitu itti yaadi. Bakka. Beektu? Hin beeku. Tole egaa gabaa naa kenni biyya keenyatti akkas jedhama namni. Finfinneen keetuma garuu fudhadhu. Finfinneen kooti. Koyyee baccee. Finfinneen koo dhaabadhee maalan dhabaa shittoon kan koo cittoon kan kee bareedaan kan koo gabaa koo dammaan qabadhe kana jechuun buddeena jechuudha. Biyya keessanitti namni yoo hibboo dhabe maal jedhama? Akkas waan akkasii hin jedhama. Biyya naa kenni jedhama. Biyya kenniteefi waan jedhan garuu namuu eebbisu. Waan akkasiiti. Eebbisuudhuma? Nayyee gara gaaffii kottaa nutti as deebisa. Akka waan qotee as kaa'ee marmartee maafitti cuqqaaltaa jedhu. Waan jechamni kun akka arrabsootti illee ni fayyadamu. Akka waan qotee as kaa'ee marmaree maafitti cuqqaala. Maaf guddisee nyaataadha? Marmareetti cuqqaalannaan nyaatumsee ta'e. Haalli jiru haalli. Maaf akkasitti nyaataadha? Maal yoo nyaate maal rakkoo qaba eenyuun jedhu? Arrabsoon sun tole arrabsoo soddaadhaan jedhanidha. Soddaan egaa waanii ijoollee isaanii fudhatuuf akkas jedhu. Mee maaliif soddaa arrabsu? Maal beekaa namni baay'een isaa soddaan arrabsanii hin kabajanii malee. Maaliif kana fayyadamu akka arrabsootu hin ta'in akka qeeqaattis ni jedhama. Namni gaafa obboleettii isaa kennu tole jedhee hin kennu waan baay'ee jedhamu soddaadhaan kanaa oliyyuu hin jedhama. Soddaan kabajamoodha gara biyya keenyaa kanatti. Aadama ta'eeti garuu aadama ta'eeti hin jedhama. Amma shamarran yeroo fuudhaaf heeruma waan akkas jedhuun itti dubbatu akka garuu naannawatu murteessaadha. Fuutettaati? Fuudhuudhaaf malee gaafa fuute egaa obbolaan ishee sin dhiisanii. Fuudheerani. Fuutetaa? Maaliif fuudhuu fanettare lammata fuudhuu yaadaa jirta? Ay assaa baqqabuyyuu. Waan rakkoo qaba yoo lammata fuute fuudhuu fanette ammaa garaasi jira. Ay isa mokkoruyyuu. Ay fuudhuu fanennaan immoo waan yaaddeetu jira jedheni kaa. Jireenyi waddaneera ta'u. Zayitiin kuma galeera ta'u inni. Gatiin zayitii gadi hin buune? Hin buune. Simoo haadha manaa kee bitaa jira ree? Anumatu bitaa. Suma bitaa? Akkami danda'aa jirtaa ree gatiisa? Baay'ee ulfaataadha. Jiraata magaa barri hin darba jennee ma jirra? Hin dabra. Gaafa tokko hin dabra.
ittiin fufu akkanatti. Ayyee gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Ishi galatoomaa isinis waan affeertaniif. Ishi gaaffii keenyaaf eeyyamtuu ta'uu keetiif galatoomi. Isinillee galatooma. Tole mee wal barruu maqaan keenyadha. Maqaa kiyya Burtukaan Diroon jedhama. Burtukaan Diroo. Ayyee mee maqaa keenyus si moggaasee gaafattee beektaa? Anammoo abbaa kiyya na moggaase. Maalirraa akkasii moggaase fa'aa gaafattee beektaa? Isallee hin gaafanne. Maaliif hiikaa maqaa keetii baruun barbaaddu? Daa'imummaan ani biyya baay'ee sila ta'eef obbolaa isaanii biratti guddadhe sila ta'eef gaafadhe. Gaafattee hin beektu. Utuu maqaan kee isa ta'uudhaa baate mee waan biraa waan jetteef moggaastu qabdaa? Animo. Isaan ona moggaasan malee maal jedhee moggaasa? Suma kan isaanii naa wayyaa jette. Ayyee mee gita hojii keetii? Hojii buna danfisa. Akkasuma. Gaaffii kootittan si dabarsa. Manaa Baqqoo jirtii, Baqqoo Godoo jirtii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Dhageessee beektaa? Dhaga'ee hin beeku kana. Baqqoo jechuun maal jechuudha? Baqqoo hin beeku. Maal jechuusti fakkaatan nama akkatti yaaddu? Baqqoo maal beekan? Mammaaksa kana yaaltu? Mammaaksa kana hin beeku. Beektu? Ayyee gara gaaffii koo biraattanii si dabarsa. Utuu aangoo qabaattee aangoo guyyaa tokkoof aangoo siif kennanii aangooma biyya kanarra jiru waan barbaadde hojjechuuf akka dandeessu tosii kennanii maal hojjechuu barbaadda guyyaama tokkoof? Guyyaama tokkoof uummata Oromoo bilisoomsu. Akkas. Ayyee aangicha tosii kennanii baay'ee hawwii kooti. Baay'ee hawwii kooti akka bilisoomnuuf jechaadha. Bata baay'ee. Ayyee gara gaaffii taanuttanii si dabarsa. Ammas mammaaksuma si gaafadha gaa. Boru ni argita jennaan edan akkamitti buleenii jette ballaan. Ballaa jechuun maal jechuudha? Ballaa jechuun kan ijji jallate akkasii. Kan ijji jallate? Mammaaksichi maal jechuu barbaade? Edan on bulu baadde jechuun halkan kan akkatti bultuun beektu kaa. Kanaaf fakkaata. Ammarraatti akkamitti bulaa turte ishiin? Hin beekamu. Inni bulla jenna malee akkatti buluun beeknu kanaaf. Sirriidha hayyee gaa'amee hibboon si gaafadha. Seera hibboo beektaa? Hibboo tokko. Hibboo? Abbaaka. Lafee sin qabdu ija hin dhabdu. Raammoo. Raammoo? Bofa lafarra deemtu akkas taate kaa. Miti. Kan biraa yaali. Kan biraa hantuuta. Lakki dhabdeetta gaafa dhaban biyya keessanitti mee maal jedhu? Nan beeku. Deebisaa akkansitti immoo wanti jedhamu tokko jira miti baruu barbaadda. Ani baay'ee san beeku Amaariffaan malee maaloodhaan malee. Ayyee gaanii siinan jedha dhabdeetta gabaanaa kennii jedhama biyya keenyatti. Gabaanaa kennii jedhama. Esi gabaanaa kenni. Ayyee gabaa Finfinnee dhaabadhee maalin dhabaa shittoon kan koo maaloon kan kee jedhu kana jechuun egaa buddeenaa jechuudha. Buddeenaa. Ija sin dhabuweera mitiiree buddeenii jaalladha. Ayyee gara gaaffii taanitti asi dabarsa. Ollaa fi dugdaan ka'uu jedha. Ollaan maaloodha? Ollaan kan naannoo kee jiru kaa nama naannoo kee. Akkamitti ittiin ka'uree? Ollaa dhabde ookuftellee ka'uu hin dandeessu kaa. Akkasi. Ookuftellee ka'uu hin dandeessu. Dugdaanoo? Si dhukkubee akkasi si dhukkuba dandeessu ol hin jettu kaa. Kanaaf akkas jedhamu. Kanaaf akkas jedhu? Ayyaaf gaaffii kootiif eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Atillee galatoomi. Tolee guyyaa gaarii ulfaadha. Nagaa ta'e. Ayyee gaaffii keenyaaf eeyyamoo ta'uu keessaniif galatooma. Ayyee isinillee carraa nuuf kennuu keessaniif galatooma. Isinis galatooma. Tolee mee wal barruu? Hiriyaadhaas maqaan keessan eenyu jedha maqaan kee? Maqaan koo Lammeessaa Baqqalaan jedhama. Ateo? Tokkummaa uummataa. Tokkummaa uummataa. Mee Lammeessaa Baqqalaa eenyu si baase maqaa kana eenyu si moggaase? Maqaa kana maatii kiyya. Haadha kee moo abbaa kee? Anillee hin barre. Nasanetti maqaan kee eenyu ennaan maqaa ennaan beeku Lammeessaadhaan na waamuun bare.
Maleen beektu? Maaliif akkasii moggaafam beektu? Maaliif akka lammi akkasuma hoggaan ilaalu maqaan kun lammeessaa jechuun ani waan sanbeen waan jedhaniif hin limma. Mucaa lammaffaateeti? Nu nan bareka. Lammeeffanneedhani. Hayyee meesiifoo maqaa keenyu si moggaase. Akaakayyuu kiyya. Uummata jedhee. Uummata jechuun akkuma walgalaa addunyaa jechuudha. Kanaaf uummata jedhee naa moggaase. Uummataadha maqaan keenya? Maqaa baay'ee bareedudha. Maaliif akkasiin jedhee sitti meeramse? Inni kan naan jedhee uummata jedhee kan naa moggaase. Ooma uummata jechuun akka walgala addunyaa jechuudha. Kanaaf uummata. Ati uummata kooti siin jedhee jechaadha. Mana keessaati mucaa tokkooti? Tokkichuma? Hangafa. Hangafaadha? Baay'ee namatti tola. Gara gaaffii kootitti anee isin ceesisa. Mee mammaaksan isin gaafadhaan. Manaa baqqoo jirtii, baqqoo godoo jirtii jedha dhageesse bittaa? Dhagee hin beeku. Atoo? Maal jechuusti fakkaata? Deebisuu hin dandeenyu. Yaaltanii? Nu deebisate ofii kee. Yaalaatti takka yaalaatti isin hin deebisa. Irra deemee gaaffichi. Manaa baqqoo jirtii, baqqoo godoo jirtii mammaaksadha. Baqqoo jechuun maal jechuudha? Ani hin beeku. Godoo jechuun hoo? Godoo jechuun manadha. Mana baqqoo jirti. Baqqoo jechuun beektaa? Baqqoon beeku. Beektu? Mee gara gaaffii isin gammachiisuttan isiniif ce'a. Mee yoo guyyaa tokkoof aangooma biyya kana keessa jiru argattanii aangoo hundumtuu kan kee ta'e maal gochuu barbaadda? Maal hojjechuu barbaadda? Ani moo? Ani odoon guyyaa tokko aangoo argadhe fedhii uummata Itoophiyaa tanaa guutuun barbaada. Shittoon kan kooti gaariin kan koo gabaa koo dammaan qabadhe akkasii jechuun buddeena jechuudha. Ija sin ayyee. Lafeen qabu hijammoo hedduu qaba ija biddeenii lakkoofte illee hin xumurtu. Tole gara gaaffii koo xumuraattan si dabarsa. Akka waan qotee as kaa'ee marmaree maaf itti cuqqaalaa jedhu. Akka waan qotee as kaa'ee marmaree maaliif itti cuqqaalaa? Baay'ee natti cimeera kun. Tole ollaaf dugdaan ol ka'u kan jedhan maal jechuudha? Ollaaf dugdaan ka'u. Ollaaf dugdaan ol ka'u gaafa jedhani ollaaf dugdi kun ollaan kun kabaja. Yoo rakkattarree kan siin mirmatu ollaadha. Isa kanaaf ollaaf dugdaan ol ka'u kan jedhan isa kanadha. Ollaa kabaja ollaa argisiisu jechaadha. Dugdaanoo gaafa jedhan. Dugdaan fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsataa yoo ta'e dugda malee jechuu hin danda'amu. Sila ta'eef dugda isaaf jedhamee fakkaata. Kan kee dugdi nagaadha? Kan koo amma kana nagaadha. Yoom nagaa ta'uu dhiisaree? Yoom gaafa kufan ka'a. Gaafa kufan jechuun gaafa dulloomanii? Namni dulloomeera jechuudhaaf umurii meeqa ga'uu qaba? Dulloomeera gaafa jedhame maanguddummaa gaafa seenu 64 ga'uu isaati. 64tti dulloomaa jedhama? Sunii gadoo? Sunii gadi. Hangasii sadarkaa baay'ee qaba sila ta'e isa keessaa. Baay'ee gaaffii koo feeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Ulfaadhu. Hayyaaf gaaffii kootiif feeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Isinillee galatooma. Mee wal barru maqaan keenyudha? Maqaan koo Masgabuu Ranaan jedhama. Masgabuu Ranaa. Maqaa keenyu si moggaase gaafatte beektaa? Maqaa koo warruma kun naa moggaase jedhee yaada garuu. Warrammaa warradha abbaa maadha? Abbaa kun naa moggaase jedhee yaada. Mee maaliif akka Masgabuu siin jedhe sitti mee beekaa atis gaafattee ni beektaa? Maaliif inni akkas naan jedhee yoon gaafachuu illee baadhee yaada isaarraa qabee akka yaadutti garuu maqaa koo waan fakka baase garuu gaafa akkamatti yaaddoo? Gaafan akkas jedhee yaadu wanta inni galmeessaa ture qaba jedhee yaada garuu sana galmeessaa isaa immoo galmeessan akka ol kaa'ee jedhee yaada. Utuu carraa argatte maqaa kee jijjiirrachuufan barbaaddaa? Maqaa koo nan jijjiirradha jedhee yaadaan jiran illee. Mee mala maalitti jijjiirrachuu yaadde? Maqaa koo nan itti jijjiirradhu maa ofii koo yaadeeni. Saadhaa ittiin si waamadheeni kaa gara fuulduraatti isaan waamamta miti? Eeyyee. Garuu maqaan koo kun xinnoo afaan Oromoo ta'uu baate illee maqaan abbaa koo maqaa kana akaakilee koo dudduubatti deebi'ee Oromoo waan ta'eef illee gabala afaan Oromootti jijjiirrachuu fi yaadan qabaa fedhii illee nan qabadeen keessa koo waan jirudha. Gaaffii bareedaan si gaafadhe kaa? Gaaffii bareedaan na gaafadhe. Gara gaaffii kootitti si ce'a maqaa keessa haaraa natti himuuf fedhan qabdu waan ta'eef akkasumatti?
Tolega Manaa Baqqoo jirti Baqqoodha Godoo jirti jedha. Mammaaksadha. Ni maal jechuu barbaadeeti Baqqoo jechuun hoo maalidha? Baqqoo moo Baqqoo? Manaa Baqqoo. Ranaa deebi. Manaa Baqqoo jirti Baqqoo Godoo jirti. Mammaaksa kana beekuu hin dandeenye. Beektu? Maal jechuutu fakkaata? Naa jijjiire. Gaaffiin biraa ammaa jira isa kanan jedhe malee. Naa jijjiire hin dandeenye. Tolega mee boru ni agarta jennaan har'a akkamitti buleeni jetti ballaan irrasii deebi'u boru ni argita jennaan edan akkamitti buleeni jette ballaan maal jechuudha boru ni agarta jennaani edan akkamitti bulee jennaan ballaani Sera ijaan qabu boru arguu hin danda'u waan jettu yaaddee fakkaata. Ballaa jechuun maal jechuudha? Ballaan ijaan qabu? Ballaa jechuun waan ijaan qabne jedhee yaadaan. Ballaa jechuun nama ijaan qabne? Yookaan nama jaamaa jechuudha. Nama jisaa argaa hin dandeenye ballaa jedhama. Kan yaadan. Akkasii nama? Naannawaa kamitti? Asuma fagoo osoo hin taane asuma naannawaa. Haa ta'u gaamee utuu aangoo qabaattee gaaffii koottaanu. Utuu aangoo biyyuma kanarra jiru waan hunda mirga waan hunda gochuu qabaattee guyyaa tokkotti maal hojjechuu barbaada? Aangoo guyyaa tokkollee argachuus hin barbaadu. Otoon argadhee immoo jechuudha. Waan an godhu beekaani. Maaliidhaan isa gaafadhee? Otoon aangoo guyyaa tokko argadhee namni jechaadha. Namummaa isaa baree walqixxummaatti jiraatee jechuudha. Olaantummaan saba tokko ol ka'uu dhiisee olaantummaan isa tokko immoo gadi bu'uu dhiisee namni kamiyyuu walqixxee ta'e akka jiraatuuni barbaada jechuudha. Namni hundumtuu walqixxee akka ta'u jechuudha. Akka guddummaa isaa fi akka bal'ina isaatti immoo namni kabajamee akka jiraatu barbaada. Hayyeegaa aangoo sana sifanawaa akka walqixxummaa nuuf iddoo. Galatoom. Seera hibboo beektaa? Hibboon si gaafadhaati. Seera hibboo hin beeku illee waan ta'e illee xinnoo ishii. Yaalta. Hibboo. Hibbak. Lafee hin qabu ija sin dhabu. Lafee sin qabu ija sin dhabu. Lafee sin qabu ija sin dhabu. Ija sin dhabu. Bofa dhaalaati. Moftii san qabu an argeen beeku. Ija hin dhabu moo hin qabu jetteeti? Lafee hin qabu ija garuu hin dhabu. Dhabu qabu. Bofni amma lafee hin qabu lafarra lo'aa jechuudha. Ija immoo qaba. Ija hin qabachuun kee ija qabaa jechaa jirta. Kanaafuu bofa. Hin arganne carraa biraa yaala. Carraa biraa hin arganne. Hin arganne? Meegaa yoo hibboo dhabde egaa maal lamaa kennu biyya keessanitti akkanaan namatti mamaaree? Lafee hin qabu ijas? Ija hin dhabu. Nyaata dhaalaati. Nyaata. Itti dhiyaachaa jirta nyaata keessaa maaloo? Biddeenaadha biddeena. Ayyaa argatteetta. Tolee gara gaaffii itti aanutti si dabarsa. Akka waan qotee as kaa'ee marmaree maafitti cuqqaalaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Gaafa nama qeequ fa'aa jechamni kun kan qeeqaatiif fayyadamee beektaa dhageesse. Dhagaillee hin beeku kana. Akka waan qotee beeku maali marmaree? Marmaree cuqqaalaa. Maafitti cuqqaalaa akka waan qotee as kaa'ee. Mammaaksa dhagaan guddanne? Mammaaksa dhagaallee yoon guddadheeyyuu xinnoo irraanfadheera amma xinnoo waan tureefi irraanfadheera jedhee yaada malee dhagaan guddadhe baay'ee. Dhagaa guddatte kana yaadattu ture? Jijjiiroo? Sela naa jijjiire. Ollaaf dugdaan ka'u. Ollaaf dugdaan ka'u. Fira keessa fagoo jirurraa alagaan wasitti dhiyoo jiru wayyaa isa jedhu jechuu barbaade fakkaata. Ollaaf dugdaan ka'u jechuun kana jechaadha? Ollaaf dugdaan ka'u jechuun kana jechuudha dee yaada. Maaliif ollaa jedhanis? Ollaa jechuun waanuma hunda dursee kan sitti dhiyaatudha jechuudha. Ollaa qabdaati? Ollaan hin qaba. Ollaa qaba. Sitti dhiyaatu ree? Natti dhiyaatu. Illee isaan ittiin dhiyaadha. Qaba ollaa. Isaaniin ol kaataa jechaadha isaaniif duddaan. Jechuun yeroo rakkoo jechuudha amma wanti hundi yeroo gaarii fi yeroo gammachuu adda addaa jira mitiire wanta hunda dursee kan si dhaqqabu
fira keessa gaarii kee bakka biraarraa osoo hin taane isa si bira jirutu dafee si dhaqqabaa jechuudha. Ollaa keetu si qaqqaba. Ollaa keetu si dhaqqabaa jechuudha malee dugda isa kana jechuu barbaadee miti natti fakkaata. Kanaaf dugdatti fakkeessanii. Kanaaf dugdatti fakkeessanii. Mee mammaaksa gara biraa dhagaalee guddadheerettettaa yoo tokko naa mammaakimee carraan si kenna. Mammaaksa otoo hin dhiisee rakkoo qabaa? Waan amma dhaloonni ammaa kun egaa xiqqoo irraanfataatii jira. Abbootiin keenya mammaaksa hedduu hibboo hedduullee egaa nutti himaa nu guddisanii isuma yaadachiisuudhaaf hin jedhe. Yeroo fudhadhee otoo nuti yaadee bareedaa ture. Ayyee dubbisii gaafadhu abbootii keenyaa gamanumaan wal yaadachiisuudhaaf nuti si gaaffii kana taasisaatii jirra. Afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif immoo guddaa galatoomna. Isinillee afgaaffii kanaaf keessummaa na gochuu keessaniif galatooma. Alfaadha guyyaa gaarii.